Nagaaniif jaalalli gooftaa isiniif haa ta'u. TV mo'aa kan hordoftan asumaan karaa TV mo'aa kan immoo sagalee ergaa dhugaa TV kana kan hordoftan biyya jirtaniif magaalaa jirtan baadiyyaa jirtan hundumaatti nagaaniif jaalalli gooftaa hunduma keessaniif haa ta'u. Ammas Waaqayyoo nu gargaarraan deebinee dubbii kana waliin haasa'uudhaaf dhufeera Waaqayyo nu gargaarraani. TV mo'aa kana dhaabbata TV mo'aa kana Waaqayyo isaan eebbisu Waaqayyo nuu kennee inni waan argamee fi Dr. Gammachiisin gooftaan guddaa eebbisu jechuun barbaada. Akkasuma hojjetoota TV kana hojjetan illee eebbisuun barbaada Waaqayyo guddaa isaan eebbisu. Waan TV'n kun jiruuf Waaqayyo nama kana waan nuu kenneef isin ijin akka itti ol arguun keenya irra deddeebi'ee kan ta'e sababa kanaaf Waaqayyo isaan eebbisu. Akkasumas hojii kanatti fufuu qabdaa, dubbii kanatti fufuu qabda dhaabuun qabdu jedhanii qulqulloota mana isaanii irraa hir'isanii iddoo kana kan taa'uuf gatii miidiyaa kanaa hundumaa cufanii gara iddoo kanaatti ergan Waaqayyo isaan eebbisu jechuun barbaada. Keessumaa obboloota sagantaa dargaggootaa magaalaa mandii jiru kadhata qaban sana akkasumas as buraayyuu namoota wajjin kadhannu akkas namoota dhuunfaadhaan hojii kun dhaabbachuun qabu itti fufuu qabdanii jireenya ammaa kana keessa gara dubbii kanaa kan dubbadhuuf na ergan hunduma keessan Waaqayyo isin eebbisu biyya jirtanitti manni keessan jireenyi keessan eebbifamu. Hojiin keessan jiruuf jireenyi keessan tajaajila keessan Waaqayyo eebbisu jechuun barbaada. Itti fufuudhaan dhimma sagantaa kanarratti dhimma sagantaan tajaajiluu kanarratti keessumaa yaada garaagaraa kaastanii namoonni dawwaluudhaan tekistiidhaan naasuusiiftan baay'een keessan jirtu. Waan gaafattan keessaa baay'een keessanii kan jedhame kan gaafatame sagantaan kun tokko sa'aatiin isaa nutti xiqqaatee kan jedhudha. Sa'aatiin isaa nutti xiqqaatee dhuguma akka xiqqaate beekamaadha. Garuu waan xiqqaateef haalli isaas ni galuu danda'a. Akkasuma sagantaa kana yookaan bara dhumaa sanaa barumsa bara dhumaa kutaa jaatti barsiifame sanarra nuuf deebi'amu kan jedhu namoota dawwalan keessaa % 96 ol kan ta'u irra nuuf deebi'u waan jedhudha. Sagantaa sanarra deebi'uun hin danda'ama garuu waan baay'ee gaafata. Waan sana sinis beektu qarshii gaafata walumaa gala. Sagantaa sanarra deebi'uudhaaf xiqqoo nu rakkisaa sa'aatiin dheerachuu waan jedhus yaada dhugaadha. Garuu waan barbaachisu waan qabuufadha. Inni sadaffaan kitaabatti nuuf hojjetamu kitaabi isaa nuuf ba'u nu warri miidiyaan dhageenya jenereeshin keenya yookaan dhaloonni teellaan dhufe kuni dubbii kanan dhageenye kitaabatti baay'ee hojjetamu kan jettanis yaada baay'eedha. Oromiyaa guutuurraa kan ka'u yaada kana kitaaba isaa hojjechuuf guyyaa 7-2 fixuu dandeenyatti hojjetamee lafa jira. Waan ittiin hojjetamu sanaadha kan barbaachisu hin argamnaan fixuu dandeenyaan sin jechuu barbaada. Asumaan Waaqayyo bara keessan jireenya keessan eebbisu yaada kana kan laattan hundumti keessanuu ulfaadha. Garuu haalli isaa wanta nama isinitti hime kana waan ta'eef inni guutamnaan gaariidha. Akkasumallee yaada garaagaraa immoo kan kaaftan jirtu miidiyaa kanarratti waan garaagaraa goonee akkaawuntiin bahee irratti gashineeti gara kitaaba kana hojjechuutti deemna waan jettaniif waan sana gooneerraa itti fufuu dandeessu Waaqayyo isin eebbisuun argamnaan hojjechuu dandeenya jechuufan. Egaa har'a mata duree keenya har'aatti darbina mata dureen har'aa isinii lallabu isiniin dubbadha xiqqoo Waaqayyo ka'umsa siif godha jedha mata dureen amma isinii dubbadha. Waaqayyo ka'umsa siif godha. Ka'umsatu siif ta'a. Mee gara dubbii keenyaatu naqin Waaqayyoon galateeffannee gara dubbii keenyaatti darbina. Yaa Waaqayyoo si eebbifnaa waaqarratti lafarratti galanni ulfinni guddaan siif haa ta'u. Ammas biyya lafarratti jirru dabaltee yeroo kana waan nu laatteef maqaan kee eebbifamu. Kunoo guyyaa irraa immoo sagalee kee saba keetti himuudhaaf dhiyaanneerraa afurri kees dhufeeraa maqaa Yesuus Kiristoos sabni kee qophii ta'e sagalee kee akka dhaga'u ayyaana kee baay'isiif. Wanti sagaleen kun akka hin dhaga'amne godhu kamuu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qalbii namaa akka hin arganne godhu afurri hamaan hojiin hojjetu hundumuu bakka jirutti maqaa gooftaa Yesuusiin haa dhaamu. Harki kee ulfinni kee jaalalli kee gargaarsi kee nu wajjin haa ta'u. Dhabaa garbicha keessa na gargaari. Akkasuma na wajjin asii hojii kana kan hojjetan obboloota koo wajjin ayyaanni kee haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuusiin ameen. Mata dureen keenya har'aa Waaqayyo ka'umsa siif godhaa waan jedhudha. Wangelee Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaaseen dubbisaa akkas jedha. Wangelee Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 kaasee. Yeroo kana booddee ayyaanni warra Yihuudootaa ture Yesuus Yerusaalemitti ol ba'e. Karra hoolaa isa jedhamu isa masaraa mandaraa Yerusaalemitti geelchu bukkeedhaan bishaan kuufamaan afaan Ibraayisxiitti Beetizaataa jedhamu tokko ture. Bishaan sana bira godoo babal'aa 5tu ture. Namoonni dhukkubsatan baay'een warri jaaman warri naafatan warri dhagni isaanii gar tokko du'e godoota sana keessa ciisanii raafuu bishaanichaa eeggatu turan. Ergamaan Waaqayyoo yeroo yerootti golba bishaanichaa keessa lixee isarraasa raafamuu isaa booddee namni dura bishaanicha keessa lixe dhukkuba isaa kamittiyyuu hin fayya ture. Namni waggaa 38 dhukkubsate tokko achi ture. Yesuus yommuu namicha dhukkubsatee ciisu sana argee yeroo dheeraa mana ga'u dhukkubsachuu isaa erga beekee fayyuu barbaaddaa jedhee gaafate.
Namichi dhukkubsataan sun gooftaa bishaanichi yommuu raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusu hin qabu. Ofii kooti immoo utuu itti rakkadhuu namni biraa na dura keessa lixa jedhee deebiseef. Yesus immoo ka'ii siree kee fudhadhuutii adeemi ittiin jedhe. Namichis achumaan fayyee siree isaa fudhatee achi adeeme. Guyyaan namichi kun fayyee guyyaa sanbataa ture. Ameen. Haleluuyaa. Waaqayyoo ka'umsa siif godha. Ka'umsatu siif ta'a. Wangelee Yohaannis boqonnaa 5 kana namichi kun waggaa 38 dhukkubsateedha. Qarqara galaana bishaan Beetzayitaa ciisedha. Bishaan Beetzayitaa kana godoo babal'aa 5tu jira. Namoonni dhukkubsatan hundumtuu achi ciisu turanidha. Warri ciisan kuni raafamuu bishaanichaa eeggatudha. Yeroo yerootti bishaanichi raafama. Bishaanichi raafamu keessa abbaa dursee keessa lixatu fayyee galaa. Abbaa jalqaba dursee keessa lixatu fayyaa. Namoota dhukkubsatan baay'eetu jiraayedha. Kana keessa namichi kuni waggaa 38 dhukkubsateedha. Waggaa 38 iddoo kana taa'ee raafamuu bishaanichaa eeggata ture. Iyyesuus ayyaana Rooyilotaa ture gara Yerusaalemitti ol ba'aa turedha. Karra Olaasa jedhamu. Bishaan sana bukkee yeroo namicha ciisu kana argee fayyuu barbaaddaa jedhee gaafatee jedha. Namichi fayyuu barbaaddaa jedhee Yesuus gaafannaan ani nama bishaan keessa na buusu hin qabu. Ofii kootii mootuutti rakkadhu namni kan biraan dursee keessa lixee fayyee galaa jennaan Iyyesuus ka'ii siree kee fudhuu deemii ittiin jedhee jedha. Namichi achumaan ka'ii siree isaa fudhatee gale jedha. Guyyaa namichi kun fayyee guyyaa sanbataa ture jedha. Egaa Yohaannis jechuun Yohaannis kun ilma Zabdiyoos isatu qurxummii qabu abbaa isaa qurxummii qabu Yesuus waamee of duukaa fuudhee deemeedhaan duukaa bu'u jennaan abbaa isaa itu qurxummii qabu dhiisee obboleessa isaa duukaa bu'ee Yaaqoob wajjin itu qurxummii qaban dhiisan yeroo Yesuus duukaa bu'anidha. Obboleessa Yaaqoob ture jechuudha Yohaannis kuni. Yohaannis jechuun Waaqayyo ayyaana qabeessa jechuudha. John God is gracious jechuudha. Waaqayyo ayyaana qabeessa jechuudha maqaa masaarraa gaafa kaanu. Kan nama dhibu Yohaannisii fi wangelee Yohaannis barreessii fi wangelee warri kaan barreessan wantoota garaagaraatu gargar godha. Wanta gargar godhan keessaa wangelee Yohaannisii fi wangeelaawwan warra kaan jechuunis Maatiyos, Maarqosii fi Luqaasiin adda kan godhu wangelee Yohaannis wanta baay'ee jira. Warri kaan wangeelaawwan warra kaan yeroo barreessan seenaa Yesuus barreessan. Attamitti akka dhalate, eessarraa akka dhalate, attamitti akka guddate, attamitti akka lallabee, dinqiitamee akka hojjete seenaa Yesuus barreessan. Yohaannis garuu eenyummaa Yesuus barreesse. Yohaannis eenyummaa Yesuus irratti xiyyeeffatee barreesse. Seenaa barreessuutu hin taane, akkaataa dhufaatii abaloo bal'uuraan dhalateetu hin taane eenyummaa Yesuus barreesse, waaqummaa Yesuus barreesse, waaqa bara baraa ta'uusaa barreesse. Yohaannis keessatti malee iddoo biraatti wantoonni hin barreeffamne kan wangeelaawwan warri kaan hin barreeffamne yookaan waan Yesuus hojjete baay'ee isaa isaan hin barreessine tokko bishaan daadhiitti geeddaruu Yesuus wangeelaawwan warra kaan keessatti iddoo biraatti barreeffamee hin jiru. Bishaan daadhiitti geeddaruu Yesuus wangeela Yohaannis duwwaa keessa jira dinqii jalqabaas ture jedha. Akkasuma waa'ee lammaffaa dhalachuu wangeela Yohaannis keessatti malee wangeelaawwan warra kaan keessatti hin dubbatamne. Yesuus wangeela Yohaannis boqonnaa 3 keessatti Niqodemoos wajjin gaafa haasa'u waa'ee lammaffaa dhalachuu sanaa isaa wajjin haasa'e. Ani buddeena jireenyaati kan jedhe Yesuus wangeela Yohaannis duwwaa keessatti. Ani buddeena jireenyaati waaqarraa kan gadi bu'ee kan nyaatanii du'a bara baraa kan oolan ana kan inni jedhe wangeela Yohaannis keessatti. Waa'ee dumartii Samaariyaa kan inni dubbate wangeela Yohaannis keessatti wangeela warra kaan keessa hin jiru. Alaazaariin du'aa kaasuunsaa wangeela kan biraa keessa hin jiru wangeela Yohaannis keessa duwwaa jira. Namicha bishaan bira ciisu kana fayyisuun Yesuus. Bishaan Beetzayitaa bukkee ciisu kana waggaa 38 dhukkubsate kana fayyisuu Yesuus wangeela Yohaannis keessa malee iddoo biraan jiru. Nama dhalachuu isaatii jaamaa ta'ee dhalate. Dhalachuu isaatii kaasee jaamaa ta'ee dhalate fayyisuu Yesuus wangeela Yohaannis kana keessa malee iddoo biraan jiru. Akkasumas wanti baay'een jiru. Kana keessaa akka fakkeenyaatti fudhachuu kooti malee. Egaa eenyummaa Yesuus irratti xiyyeeffatee barreessuun Yohaannis uumama boqonnaa tokko irratti uumama boqonnaa tokko Waaqayyo jalqabatti Waaqaaf lafa uumee jedha. Jalqabatti Waaqayyo Waaqaaf lafa uumee uumama boqonnaa tokko irraa. Wangeela Yohaannis boqonnaa tokko irras maal jedha? Jalqaba sagalee ture. Sagalichis Waaqayyo bira ture, sagalichis ofii Waaqa ture jedha. Warri kaan akkasitti hin barreessan. Warri barreessan wangeelaawwan warri kaan akkasitti hin barreessan. Jalqaba sagalee ture, sagaleenis Waaqayyo bira ture, sagalichis ofii Waaqa ture jedhee kan barreesse Yohaannis. Warri kaan abaloo baluun dhalchee abaloo baluuraa dhufe jedhanii barreessu. Kanaafi Waaqa bara bara ta'uusaa, Waaqa uumaa ta'uusaa uumama boqonnaa tokkoo fi wangeela Yohaannis boqonnaa tokko kana ol bira qabdanii ilaaltan jalqaba Waaqayyoo Waaqaaf lafa uumedha akkuma jalqabu Waaqaaf lafti kunii jedha Yohaannis immoo sagaleedhaan uumamedha. Sagaleen kunis ofii Waaqa ture Waaqayyo bira turedha. Waan ta'e keessaa isa malee waan ta'e hin jiru jedha. Kanaaf wangeelli Yohaannis kun wangeela eenyummaa Kiristoos irratti xiyyeeffatee barreeffamedha. Waaqa ta'uu Yesuus bara baraan jiraachuu Yesuus Waaqa Waaqaaf lafa uume kana. Waaqa Waaqniif lafni ittiin uumame ta'uu Yesuus ibsee kan barreessedha Yohaannis. Waaqa ta'uusaa gooftaa Yesuus wangeela Yohaannis keessatti si'a 7 ana jedhe. Ilaan hubadhaa si'a 7 ana jedhe. Ana jedhee si'a 7 dubbachuusaa 7 lakkoofsa guutuu lakkoofsa Waaqayyooti.
Wangeela Yohaannis kana keessatti Yesuus jechuusaa Yohaannis barreessee lafa nuu kaa'eera. Anaa jedhe Yesuus. Tokko ani buddeena jireenya bara baraati. Haalleluuyaa. Ani buddeena jedhe Yesuus. Ani buddeena jireenya bara baraati. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:35-51 argachuu dandeessu. Inni lammaffaan ani ifa biyya lafaati. Ani ifa biyya lafaati. Dukkaana hamaa kana keessatti ani ifa biyya lafaati. Sadaffaan ani balbala jedhe Yesuus. Qabadhaa si'a torba ana jedhe. Tokkoffaan ani buddeena jireenya bara baraati. Lammaffaan ani ifa biyya lafaati. Sadaffaan ani balbala jedhe. Jireenyi karaan dhugaan Yesuus. Ifni dukkana kee irratti si ifu Yesuus. Ani balbala warra karaan qabne balbala Yesuus. Balbala ittiin gara badhan, balbala ittiin gara jireenyaadhaan, balbala ittiin du'a keessaa gara jireenyaatti dhufnuudha. Arfaffaan ani tiksee gaariidha. Yohaannis 10:11 argachuu dandeessu. Ani balbala kan inni jedhe Yohaannis 10:7 argachuu dandeessu. Haalleluuyaa. Shanaffaan Yesuus akkas jedhe. Ani tiksee gaariidha jedhe. Ani buddeena jireenyaa ta'e. Ani ifa biyya lafaati jedhe. Ani balbala jedhe. Ani tiksee gaariidha jedhe. Kanaaf shanaffaan Yesuus ana jedhee akka dubbate akkan sadiitti hime tokko ani buddeena jireenya bara baraati jedhe. Lammaffaan ani ifa biyya lafaa jedhe. Sadaffaan ani balbala jedhe. Arfaffaan ani tiksee gaariidha jedhe. Shanaffaan ani du'aa ka'uudha jireenya jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 11:25 irraa argachuu dandeessu. Ani du'aa ka'uudha jireenya jedhe. Ja'affaan karaan dhugaan jireenyi ana jedhe. Yohaannis 14:6 irraa argachuu dandeessu. Akkasuma torbaffaa mukti wayinii inni dhugaan anaa jedhe. Kanaaf ana jedhe iddootti kana fee Yesuus duwwaadha. Waaqa bara baraa ta'uusaa kan ittiin arginu torba lakkoofsa guutuu lakkoofsa waaqoo jedhama. Si'a torba ana jedhe Wangeela Yohaannis kana keessatti. Wangeelli Yohaannis gara jalqabaa kun wangeela miraakilii jedhama. Wangeela dinqii jedhama. Si'a torba ana erga jedhee booda immoo dinqii torba immoo hojjete. Waaqa dinqii bara baraan ta'uusaa immoo dinqii torba immoo waaqummaa isaa kan argisiisu hojjete. Adda baasee selekti godhee kan Yohaannis nu barreesse dinqii torba immoo hojjete. Dinqii torban Yesuus hojjete keessaa tokko bishaan daadhiitti geddare. Akkuma si'a torba ana jedhe dinqii torba hojjete. Dinqii torban hojjete keessaa inni jalqabaa bishaan daadhiitti geddare. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1-11. Dinqii jalqabaa bishaan daadhiitti geddare. Bishaan daadhiitti geddaruun Yesuus kun waaqa bara baraa ta'uusaati. Waan hin jirreraa waa uumuu akka danda'u. Omtuutu hin jiraatin waamee sagalee isaa waaqaaf lafa akka uume. Qaanaa Galiilaa dhaqee wal nyaatiinsa tokko malee keemikaal reaakshinii malee bishaan daadhiitti geddare. Bishaan gaanitti naqaadhee buusee namaa kenne. Asuma waan sitti addunyaa afuraatti keemistiriin soba. Addunyaa afuraatti baayoloojiin soba. Akkasumatti bishaan buusee namaa kenne. Warra keemistirii utuu wal nyaatiinsa godhamin waan haaraa hin uumamu jedhu. Yesuus garuu qaanaa Galiilaa dhaqee bishaan gaanitti dhaqee daadhii wayiniidhaa buusa namaa kennaa jedhe. Kanaaf inni jalqabaa bishaan daadhiitti geddare. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2:1-10. Isa lammaffaa ilma namicha mootiif hojjetu fayyise. Dinqii lammaffaa Yesuus hojjete ilma namicha mootiif hojjetu fayyise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 4:46-54 dubbifachuu dandeessu. Dinqii sadaffaa Yesuus hojjete namicha bishaan bira ciisu kana fayyise. Namicha bishaan bira ciisee fayyina eeggatu kana fayyise. Waggaa 38 namicha ciise kana fayyise dinqii sadaffaa Yesuus hojjete Yohaannis barreessee nuu kaa'e. Arfaffaan namoota 5,000 nyaachise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:5-14. Shanaffaan galaanarra deeme. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6:16-24. Ja'affaan namicha dhaloota isaatii kaasee jaamaa ta'e karaarra taa'uu fayyise. Wangeela Yohaannis boqonnaa 9:1 argachuu dandeessu. Torbaffaan dhumaa Alaazaariin du'aa kaase. Ituu du'ee du'aan ka'iin du'aa ka'uusaa malee dinqii Yesuus hojjete. Wangeela Yohaannis kana keessa bareechee qobaatti adda baasee kan nuu kaa'e dinqii torba. Si'a torba ana jedhee dinqii torba inni hojjete adda baasee nuuf kaa'e jechuudha Wangeelli Yohaannis kun. Kan nama dhibu egaa dinqiiwwan torban kanatti aansee waan dubbachuu barbaadu. Yesuus dinqii yeroo hojjetu akkuma dinqifannee galluun miti. Akka barammaa kana waan ta'u wan'ee akka galluun miti dinqii hojjetu dudduuba Yesuus waan jechuu barbaade tokko qaba. Dinqii erga hojjetee booda waan dubbachuu barbaade qaba. Dinqii sana booda waan jechuu barbaade qabaaf dinqii hojjeta. Fakkeenyaaf namoota 5,000 nyaachise. Namoota 5,000 gaafa nyaachisu dinqii ta'e kun namni hundumtuu dinqiidha. Inni ajaa'ibsiifate buddeena 5 qurxummii 2 nama 5,000 warra teoloojii immoo gara nama 20,000 ta'edhu warri sun abbaa warraa duwwaadha kan lakkaa'ame namni 5,000 dinqii ta'ee jedhi nammaasa. Yesuus garuu namoota 5,000 kan erga nyaachisee booda achi siqee buddeenuma waa isaan nyaatan kana duwwaa miti. Achi siqee akka jedhe ani buddeena jireenya bara baraati jedhe. Buddeen nyaachisee dinqii hojjetee ani buddeena jireenya bara baraati jedhee dubbata. Hubadhaa buddeenni nyaatanii
Du'a isa kan foonirraa oolan buddeen isa kana jedha Yesuus. Ani buddeena waaqarraa dhufedha. Buddeena isa waaqarraa dhufe kana nyaatanii du'a bara baraa oolu. Yesuus buddeena jireenya bara baraati. Kanaaf dinqii hojjetu dudduuba waa jechuu barbaade jedha. Akkasuma waan muraasan keessaa isin dubbadhaa namicha jaamaa karaarra taa'u gaafa fayyisu Yesuus ani fa biyya lafaa jedha. Malee jaamaa akka inni dinqisiifannee harka reemnee akka gallu miti. Waan dubbachuu barbaade qaba. Namicha jaamaa kanaaf ija isaa banee ani fa biyya lafaati. Biyya lafaa keessa man jirutti namootaaf ifa ta'uun dhufe jedha. Ani fa biyya lafaati jedha. Sadaffaa kana dubbadhee niisa. Alaazaariin du'aa kaase. Du'aa ka'u Alaazaar namni hundumtuu beektu warri gaafas jajjabeessuu dhaqanii bira taa'anis jiru hundumtuu eeganii dadhabanii yeroo dhukkufate kottonnaan Iyyesuun dhumne du'eennaanis amma guyyaa dabarsee dhufe yeroo isaan eegaa jiran kanatti yeroo isaan abdii kutatanii waa'een du'aa ka'uu hin jiru jedhamee eegamudha. Kan nama dhibu warri Yihuudootaa namni yeroo du'u amma guyyaa sadiitti naannaa awwaala isaatii lubbuun isaa mukarra teessi jedhanii amanu. Turuun Iyyesuus tokko barumsa isaanii cabsuufi. Sagantaa isaan qaban kana cabsuufi. Turuunsaa tutturee nu bira ga'uunsaa amala nuyi qabnurraa herga nuyi kee booda ofii kan isaan godhachuu barbaadeetu tura. Gooftaan yeroo nuuf hojjechuutu turu. Gara Alaazaar dhaquunis aadaa isaan qaban kana cabsuu barbaadeetu ture. Gaafa dhaqu Alaazaariin du'aa kaase. Du'aa ka'uun Alaazaar dinqii ta'e. Mandara Bitaaniyaatti akka dinqiitti odeeffame. Waan ajaa'ibaatu hojjetame. Garuu Yesuus du'aa ka'uu kana dinqii hojjechuu kana dinqii sana mi'aasee akka dhiisutu hin taane dinqii kana booda waan haasa'uu barbaade qaba. Maal jedha 11:25 irraa ani du'aa ka'uudha jireenya jedha. Du'aa kaasee ani du'aa ka'uudha jireenya jechuu barbaadeeti du'aa kaasuunsaa. Jaamaa fayyisuunsaa ani fa biyya lafaati jechuu barbaadeeti. Buddeen nyaachisuunsaa ani buddeena jireenya bara baraati jedhee dubbachuu barbaadeeti. Akkasuma dinqii hojjete dudduuba waan jechuu barbaade qaba jechuu fedheen. Kanaaf namicha waggaa 38 dhukkubsate kunii bishaan beeta zayitaa kana bukkee ciisaayedha. Waggaa 38 dhukkubsate namichi kun. Waggaa 38 dhukkubsatee fayyina barbaade dhabe. Bishaan kana bira immoo namoota baay'ee ciisaadha. Namoonni dhukkubfatan, namoonni naafatan, namoonni jaamaan, namoonni nan isaanii gar tokko du'e laga bishaan kanaa ciisanii raafamuu bishaan kanaa eeggatuu jedha. Ergaansii qabaasumaan. Namoota baay'ee keessaa carraan ka'umsaas qaqqaba barana. Namoota baay'ee ta'anii waa eegan keessaa Waaqayyo carraa kee kaasee carraa ka'utu si qaqqaba. Si kaasa laga teessee boosu sana Waaqayyo. Nama baay'eetu taa'ee raafamuu bishaanichaa eeggata. Yeroo bishaanichi raafamu abbaa dura keessa lixatu fayyee gala. Kanaaf namni baay'een taa'anii eeggatu. Namichi kunis ni eeggata. Waggaa 38 lakkaa'e ituu bishaan kana keessa lixee fayyuuf eeggatu. Dhukkubi kun itti cimee qooda fayyuu itti fooyya'u itti cimaa laga bishaanii kana taa'ee ituu eeggatu bara lakkaa'e. Waan bara lakkooftetti, waan sichoo'ettetti, waan dadhabamaa fakkaatetti namoota baay'ee teessu keessaa carraan ka'umsaas qaqqabadhe Waaqayyo bara kana. Bara fuula kee dura jiru kanatti hin kaata. Ka'umsa siif fideera Waaqayyo. Laga rakkina kee dhufeera Yesuus. Ka'umsa siif godha. Namicha kana dhukkuba keessaa kaase. Namicha kana dhukkuba waggaa 38 ciisu keessaa kaase. Siin immoo haala ati keessa jirtu keessaa si kaasuuf harki Waaqayyoo si dhufeera. Inni amanta yoo ta'e har'a kanaa kaasee maqaa gooftaa Yesuus jijjiiramni sirratti ta'a. Yeroo ka'umsaa siif godha Waaqayyo. Yeroo ati kaatee deemtu siif fida. Bara baay'ee teessee boossee bara kana hin kaata. Namichi kun egaa Yesuus gara Yerusaalem gaafa dhufu namicha kana haasofsiise yeroo jalqabaaf. Namicha kana ajjina haasaa jalqabe, afgaaffii jalqabe. Dhukkubsattoota baay'ee jiran keessa namicha kana ajjin gaafa gaaffii jalqabu Yesuus fayyuu barbaaddaa hoo jedha. Gaaffii Yesuus gaafate fayyuu barbaaddaadha. Mana dhaggeeffadhaa kana. Bara baay'ee lagana ciifte gara namichaa keessaa waan iyyuu dhagaa waan ta'eef iyyuu Waaqayyo gara Yerusaalem dhaqee bishaan kana biroorra ciisan keessaa namicha kana haasofsiisuu jalqabe Yesuus. Fayyuu barbaaddaa jedhee gaafate jalqabuun. Gaafa Yesuus fayyuu barbaaddaa jedhee gaafatu namichi kallattiidhaan deebii kanaaf gaaffii kanaaf deebii waan ta'u dhiiseetu waan kan biraa isatti ka'e. Waan kan biraa isatti ka'e. Na dhaggeeffadhaa. Inni jalqabaa jedhe namichi kun nama bishaan keessa na buusuun dhabe jedhe. Nama hin qabu jedhe. Bishaan yeroo raafamu nama bishaan kana keessa na buusuun dhabe. Bara baay'ee lagana taa'ee fayyuu barbaaddaa isa Yesuus jedhe dhiise. Nama hin qabu ani jedheen. Ati maal jechaa jirta? Maal jechaa jirta obboleettii ko? Maal jechaa jirta obboleessa ko? Maal haasaa jirtaati? Ergaan sii qabaar nama qabdaati. Nama sii dubbatu qabdaati. Namichi kun akkas jedhe nama darbatee bishaan keessa na buusuun dhabe. Yeroo bishaanichi raafamu kuufama bishaanichaa keessa nama na buusuun dhabe. Bara baay'ee lagana taa'e. Ati maal jechaa jirta? Nama hin qabu, nan gatame lafa akkasiitti fira hin qabu, alaa nama hin qabu, waajjira akkasii keessa nama hin qabu, waldaa keessa nama hin qabu, qeessatoo keessa nama hin qabu, paasteroota keessa nama hin qabu jechaa jirta. Ergaan sii qaba nama qabdaati.
nama sii dubbatu qabda. Raawwatee waaqa isa ta'e bara baraan dhaabatee haaraa isaatti nama sii dubbatu nama siif tamaaggatu xabaqaa qabda. Silanyaan mimmoaggat xabaqaa allan tabaloo እንደተጻፈ waa'ee keef kan dubbatu waa'ee keef kan falmu yeroo kamillee kan gadi hin teenye waa'ee keef nama dubbatu qabda. Namichi kun nama hin qabu jedhe nama bishaan keessa na buusuu hin qabu jedhe ati waan kan biraa jechaa jirta ta'a buleessa qobboleettiku qabda nama sii dubbatu qabda nama sii falmu namni yeroo kamuu yoo dhiise namni waa'ee kee hin dhimne haaraa isaatti dhaabate nama waa'ee kee dubbatu sa'aatii 24 guutuu nama waa'ee kee hin callimne qabda nama sii dubbatu qabda ani nama hin qabu teellaatti nafe nama waan hin qabu yaa nama jettee boossu kana. Waldaa keessa nama waan hin qabneef mana mootummaatti nama waan hin qabneef iddoon kun naaf hin malu nama dhabuu kootanin moggaatti hafe nama dhabuu kootanin lagatti hafe nama dhabuu kootanin dhabuu koo irraa kan keen teellaatti hafe yaa nama jettu namni sii dubbatu Iyyesuus kun har'a kanaa kaasee ka'umsa sii godha. Har'a kanaa kaasee ka'umsa sii ta'a. Karaa nama sii dubbatu raawwatee waaqa raawwatee nama ta'e isa dhufee kana karaa Iyyesuus kana galgala arraa kana jalqabee ka'umsatu sii jalqaba. Inni amantaa yoo ta'e ergaa kana fudhatta yoo ta'e waaqayyo dubbannaan dubbachaa jira ka'umsa siif ta'a jedhe gooftaan. Wangeela Yohaannis isa duraa boqonnaa 2 tokkorraa akkas jedha nama nuuf dubbatu abbaa biraa qabna jedha. Nama nuuf dubbatu abbaa biraa qabna jedha. Nama sii dubbatu qabdaati. Gaafa dubbatu zabanyaatuun gaafatiin kan holletu. Sekireetariituun gaafatiin kan holletu waajjira barbaade si haasofsiisuu danda'u. Nama sii dubbatu tokko qabda. Namni sii dubbatu kun sii dubbachuudha darbee nama qullaa addabaabaa irra dhaabatee siif fannifamedha. Nama lubbuusaa dabarsee sii kennedha. Nama ofiisaa dabarsee sii kennedha. Nama du'atti dabarsee ofiisaa kennee siin du'a bara baraa keessaa fuudhedha. Nama sii dubbatu kun akka nama isa kan biraa miti. Sii dubbate achi galagalee waan kan biraan barbaadu. Nama sii dubbatu qabda. Nama sii falmu qabda. Nama iddoo kee dhaabatee takaraakkaru qabda. Nama hin qabu jettee yaa nama teellaatti nafe jettee boossu kana ergaan sii qaba akka namicha kana. Ani nama hin qabu jedhe namichi kun. Nama hin qabu lagana kana ta'ee isa dhukkuba koo caalaa nama dhabuu kooti jedhe. Atis jechaa jirtaa obboleettii ko. Atis dubbachaa jirtaa obboleessa ko. Maaltu sitti badeennaan haasaa jirta. Maaltu sitti badeennaan jechaa jirta. Akkasiin jedhe ani siif waan hundumaati siin jedhe Waaqayyo. La dhaggeeffadhu ergaa kana. Hin kaata lafa teessee boossu kana. Hin kaata laga teessee gadditu kana. Waaqayyo ka'umsa sii godha. Isa lammaffaa namichi kun akkas jedhe. Isa lammaffaa nan durfamee jedhe. Dhaggeeffadhu maaloo nan durfamee jedhe isa lammaffaa. Waa'een nama dhabuu kooti nan dhibu jedhe. Waa'ee nama dhabuu kooti haa ta'u yoo jedhe. Ofii kooti immoo tuun keetti foqoquu bishaan kan yeroo raafamu yerootti raafamu kee foqoquu namni kan biraan kaleessa dhufe dursee keessa lixee fayyee galaa anasumatti na fayyada. Nan durfame. Ergaan sii qaba nama Waaqayyo. 2014, 2015, 2016 durfamtee taata. Ofii keetu ituutti rakkattu kadhata baay'ee fixee jilba baay'ee fixee waan baay'ee fixee gadditee taata. Barana Waaqayyo wayiti sii bu'aa hin dursita. Ka'umsa Waaqayyo sii godhu kanaan hin dursita. Yeroo baay'een durfame namichi kun. Yeroo baay'een durfame namoota kaleessa dhufantu na dursee gala fayyee gala. Ati maal jechaa jirta? Nama baay'ee baadhee kaasee, nama baay'eetti karaa argisiisee, nama baay'eef dubbadhee, nama baay'eef hojjedhee warra kaan dhufee darban. An ta'aa jira jettee boossaa barana hin kaata jedhee Waaqayyo. Teellaa mateessu kanaa kaatee darbita. Ka'umsa Waaqayyo siif godhu kanarraan namoota na darban jettu bira baay'ee bira darbita. Namoota fuulduratti ilaaltu baay'ee bira darbita. Eessarraan akka dhufu hin beeku garuu karaa Waaqayyo siif hojjetuun darbiisa sii ta'a. Ka'umsa sii godha ilmi Waaqayyo Yesuus. Namicha kana inni lagaa kaase dhukkuba keessa inni bishaan biraa kaase siin laga teessee boossu kana kaasuun nadhabu. Isa dhukkuba keessaa kaase siin immoo waan ati kuftee jirtu kana keessaa si kaase. Hafuuratti kuftee jirta, ikoonomiidhaan kuftee jirta, haala hafuuraan kuftee jirta hin kaatadhe Waaqayyo. Kana booda ka'umsa sii ta'a deemsa jalqabda. Amma sittan hima dhaggeeffadhu ka'umsa sii godha Waaqayyo barana. Ka'uun kee kun nama baay'ee dinqifachiisa. Hin kaataa si mormuu sin danda'an. Ka'uun kee kun ka'umsi kee kun chaalenjii guddaa fida nama duratti. Haaleluyyaa. Ka'uun kee kanaaf lola ka'a. Ka'uu kee kanaaf chaalenjii ka'a. Ka'uu kee kanaaf mormii ka'a. Waaqayyo garuu akka jedhe hin kaataa hin deemtaa si mormuu sin danda'an jedhe Waaqayyo. Mee hojii ergamootaa boqonnaa 3 lakkoofsa 1 amma 10 dubbifadhaa. Namicha tokko turedha waggaa dhalatee waggaa 40 dhalatee naaf. Baatanii fidanii balbala miidhagaa jedhu bira kaa'u achi taa'ee nama kadhata horii kadhatee gala. Horii kadhatee gala na bira darbinaa dhee horii kadhata karaa balbala miidhagaa kan Israa'el gaafa biyya Baabiloonii deebi'ee caccabaa mana Solomoon irratti kan ijaaramedha balballi miidhagaa kun. Karaa balbala kana namoota horii qabaniif namoota seera beekantu ol galu. Warri seera beekan seera dubbachaa ol galu. Warri qarshii qaban immoo birrii qarshii darbachaa fi ol galu. Namichi kun dhalatee
waggaa 40 jedha wangeela hojii ergamoota boqonnaa 12 argattu waggaa 40 ta'uusaa dhalootaan Yesuusin dursa qaama namaa kan uffatee dhufuusaan Yesuusin darsa umuriidhaan Yesuus waggaa 3 fi waggaa 33 walakkaa ture. Gaafa Yesuus dubartii duddi ishee goobate fayyisee darbu balbalirra taa'ee boo namichi kun Phexroosiif dhiisee deeme gooftaan. Gaafa hundumaa birrii kadhataa gaafa hundumaa na bira hin darbinaa jedha. Guyyaa tokko hafuurri qulqulluu Yerusaalemitti bu'ee Yohaannis fi Phexros dhufan jedha karaa balbala kanaa ollitu. Gaafa isaan dhufan waan gargaaraa jedhee gaafate. Gaafa inni gaafatu ija kennuu ilaale de Phexros dhaggeeffadhaa nama taa'ee kadhatu ija kennuu ilaale nama hidha attamitti gugguutiin akka namichi sun ilaalu. Nu ilaale naan namichi gaafa ilaalu waan si ilaallu immoo hin qabnu. Itu namichi immoo hafuura baafatee hin deeffatiin garuu waan si ilaallu immoo qabna. Kana booda harka isaa qabee maqaa namicha Naazreetii Yesuusiin ka'i kanan qabu siin kenna gaafa jedhu namichi utaalee ka'e jedha. Utaaluun ka'e namicha kanaa utaalee kee duwwaasa jennee dubbannu tun taane afaan Giriikiidhaan egzaaloomaa jedhama utaalee ka'umsaa kun. Utaalee ka'umsaa waan salphataa sun tun taane utaalcha warri ispoortanyoonni utaalee lafaa ka'e utaalee mana qulqullummaa keessaan ijjiin olletee quruphisee waaqayyoon galateeffatedha. Maaliin mana qulqullummaa ol gala? Seera keessatti namni naafi mana qulqullummaa ol hin galu. Namni jaama mana qulqullummaa ol hin galu. Seera isaaniif caafame keessatti, seera isaanii kenname keessatti, karaa Museetti himame keessatti namni naaf ol hin galu mana qulqullummaa, jaamaan ol hin galu, maseen ol hin galu, goophoon ol hin galu. Kakwaaraatti kun hundumtuu hiika mataa isaatii qaba yeroo kan biraatti deebina. Namichi kun balbalirra taa'ee yeroo hundumaa hawwaa ture. Dheebuu qaba ollituuf seera dhowwa. Bara ergaan sii qaba ka'umsa waaqayyo siif godhuun lafa bara baay'ee dheebotti irra miilli kee ejjeta. Hinkaataa itti ol galta. Waaqayyo bara sii fideera. Namichi kuni Phexrosaa gaafa isaa akkanaan ka'ee utaalee isaan ijoollete gaafa namichi kun ka'uu ka'ee isaan ijoolletu namoonni hundumtuu namichi kun balbalirra taa'ee kadhatu miti jedhanii fajajanii isa laalan jedha. Kanaaf har'a kanaa kaasee waaqayyo ka'umsa siif godha. Ka'umsi waaqayyo siif godhu kun tokko. Naqabadhu ka'umsi waaqayyo siif godhu kun tokko mormii kaasaa garuu hin danda'an. Ila waldaa jirtu keessa, waajjira jirtu keessa, safara jirtu keessa ka'umsa waaqayyo alana sii godhu baratti deemtu kana keessa sii godhu mormii kaasaa nu garuu hin danda'an. Tokko kun wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 10 dubbifadhaa. Namicha siree fayyee siree baadhatee kee kana namni guyyaa kan biraa baga fayyida waaqayyo si amaaru jedhee baga fayyidanii gammaduu fi kan qabu maal jedha adda sanbata siree baachuun seera si dhowwa jedhan ka'uun qabdu jedhan hin kaata si mormus hin danda'an. Lammaffaa bakka dheeboo keetii irra si dhaabachisa waaqayyo ka'umsa siif godhu alanaa kanaan waggaa dheeraadhaaf lafa dheebootti irra miilli kee dhaabata siin jedhee furrii waaqayyo hin kaata itti ol galtaa yeroon isaa ga'eera. Hojii ergamoota boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irra utaalees ka'ee jaajjee isaan wajjin mana qulqullummaatti ol gale namichi naafi kun. Sadaffaa fi isa dhumaa nama baay'ee raajeffachiisa ka'umsi waaqayyo siif godhu. Irraajeffachiisa waaqayyo. Namicha dhukkufatee laga bishaanii ciisu kana dhaqanii waaqayyo si amaaru jedhanii kan hin beekne gaafa inni ka'u dubbii kaasan. Barana hin kaataa ka'uu duwwaa miti isa baachaa ture baadha. Hin kaataa isa gargaaraa ture gargaarta. Hin kaataa isa harka si qabaa ture harka qabda. Waaqayyotu bara sii fide. Ka'uun kee namoota baay'ee raajeffachiisa. Firas alagaas naannaas raajeffachiisa. Waaqayyo sin eebbisu galateeffannee xumurra. Yaa Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Maqaan kee eebbifamu. Ergaa dhufe kanaan sabni kee lafa jiru haa ka'u. Ka'umsa jette kana maqaa Yesuus garbittii keef garbicha keef raawwadhu. Akkasuma miidiyaa kanatti akka tajaajiluuf qarshii isaanii warra nu gargaaran jireenya isaanii mana isaanii eebbisi. Harka isaanii jireenya isaanii biizinii isaanii hafuura isaanii eebbisi. Manni isaanii jireenyi isaanii eebbifamu maqaa Yesuus jettee ameen. Nagaatti torbee ol agarra.